Lolli barakootii baay'ee ulfaataadha. Ani garuu mootuudha. Kufuun danda'a malee hin du'u. Nan rukuta malee hin rukutu. Nan ajjeesa malee hin du'u. Ejjennoo jedhus nan qaba. Garuu baay'ee ulfaataadha. Misaa'elli onnee koo rukutuu dadhabee duraan cimaa kan ture amma garuu hin cabe. Lolli barakootii isa an hirmaadhee keessa seenee jiru utuu namni hin beekin isan qofaa kiyya seenee lolaa jiru xiyya yaada kootiin waraanee cicciru. Garuu baay'ee ulfaata. Lola akka kanaa hin agarre takka nan mo'amaa laata jedheen immoo shakka. Shakkiin immoo soba. Humnan qabu hunda hin hambisin lolee mo'adhee galuudhaaf waan hin arguun arga. Haati na guddistee si loltuu turtee jedhan. Garuu mootee galte. Lola barasheetii qofaa ishee duultee sagal kuftee sagal kaatee egaa xumurarra jedhan duutee oolte. Garuu isheen hin duune warra ishee ilaalanitti waan duute fakkaate warra kan saadhiisee dhimma ishee hordofatu jedhan egaa duute. Utuu isheen abdii hin kutin abdii isheef kutate. Haati kiyya garuu bakka waraanamtee kufte sana ciistee caba kufaatii ishee of duubatti dhiistee onnee waraanamee dhiiga coccobsu baattee okkolaa adeemuuf iddoo kuftee kaatee giiftii mootuu taate. Jireenyi dirree waraanaati, ati immoo loltuudha. Fedhii keetiin yoo mo'amte malee hin mo'amuu jennaan sumatu mootuudha. Seenaa gootittii Musliim irraa dubbataa turre. Bareedinni ishee inni guddaanii obsa ishee isa akka ta'eef viidiyoo darbe irraa hubannee jirra. Musliimiin ilmi ishee du'ee kan jiru kafantee moggaatti buttee keessi. Abbaan warraa ishee imalarraa dadhabee dhufus du'a ilma isaa dhagahee akka hin miidhamneef ittimuu waan hin barbaanneef obsa ishee guddaa sanaan of keessatti gadi qabdee abbaa warraa isheetiif haala gaariidhaan halkan sana isa keessummeessite sireellee waliin qooddatan. Maarree ganama yeroo dammaqanii Musliimiin Abuu Xalahaadhaan gaaffiin siif qabaa jetteen. Abuu Xalahaanis maal inni jedheen. Yeroo kana Musliimiin rabbi isheerraa haa jaallatu amma yoo namni tokko dhufee amaanaa wayii nama bira kaawwatee gaaf tokko deebi'een fudhadhaa jedhee deemee ergasii deebi'ee amaanaa sana naaf kenni jedhee namni sun kennuufii qaba moo dhowwachuu qabaa jechuutiin gaafatte. Abuu Xalahaanis radiyallahu anhu deebisuufii qaba malee akkamittiin amaana namni isa bira kaawwate dhorkata. Dhorkachuudhaafis mirga homaayyuu hin qabu isheedhaan jedhe. Musliimiin egaa maarree aba umeerii yookaan ilma keenya amaanaa rabbiin nuuf kenne ture amma garuu rabbiin deebisee fudhatee jira ittiin jette. Abuu Xalahaan rabbi irraa haa jaallatu baay'ee dallane. Ergasii booda egaa maaliif dura natti hin himin ilma kiyya dhukkubee sirriirra ciisee jiru ana waliin bultaa na nyaachistee na obaastee isheedhaan jedhe. Gara ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam deemuudhaan waan uumame kana itti odeesse. Du'aayii godhaniif. Haadha warraa kee wajjin buluu keessan rabbiin barakaa isiniif gochuu isaa hin hafuu jedhaniin halkan keessan barakaa keessa isiniif haa kaa'u halkan barakaa isiniif haa godhu jechuutinis eebbisan. Sahaabaan tokko yeroo dubbatu ani bu'aa du'aa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam arguu danda'eera. Abuu Xalahaan halkan sana niitii isaa wajjin quunnamtii gochuun isaatiin ilma Abdallah jedhamu argatanii turan. Abdallaan ammoo ilmaan Qur'aana guutuutti sammuu keessatti qabatan yookiin haafiza quraanaa sagal argatee jira jedhe sahaabaan kun. Musliimiin radiyallahu anhaa yeroo ilmi ishee boqote sana gocha cimaa akkasii gootee turte. Gocha akkasii raawwachuuf ammoo murannoo fi obsa guddaa barbaachisa. Yeroo abbaan warraa ishee imalarraa dadhabee nyaataa fi boqonnaan isa barbaachisu sanatti waa'ee du'a mucaa isaa akka beeku gochuu hin feene. Kun gocha obsa qabaachuu fi fageessitee yaadduu ta'uu ishee akeeka. Kanaaf Musliimiirraa waan baay'ee barachuu ni dandeenya. Gabaabumatti fageessanii waan tokko yaaduu ariifachuun maleetti namni tokko ni miidhamaa laata jedhanii yaaduu obsa qabaachuu fi rabbi irratti miindaa herregachuu.